yoo OMN deeggaruu baanne yoo OMN qilleensa irraa bade waggaa kurnan har'aa kana Jawaar Mahammadii qilleensa Oromiyaa bilisoomsine kan lafaatti darbina kan jedhu suni qilleensa Oromoo deebi'ee gabrooma yoo deebi'ee immoo gabroome maal akka ta'e sinu hin beektu social media kana seera keessan hin beeku kana caalaa waan biraa dubbachuun barbaadu garuu qilleensi Oromoo deebi'ee gabroomu jechuun maal akka ta'e beeka kanaaf kan gara biraatiin immoo qilleensa kana dhuunfachuu barbaadus akka jiru beekuun nurra jira gama TikTok OMN akkuma amma jarri keenya kun nu beeksisaa jiran OMN yeroo baay'ee TikTok kana banannee audience gurguddaa gaafa argannu nurratti gubsiisu egaa si'achi yeroo isaan namni nurratti gubsiisudha jedhummoo sinis defend nu godha gara TikTokitiinis si'achi hin dhufna egaa walumaa galatti dargaggeessan keenya qeerroowwan keenya qarreewwan keenya dhugaadhumatti kaka'umsa mataa keessaniitiin waan kana akka milkaa waan gootaniif Dr. Asli jettanii gurbaan dargaggoon kuni otoo haati isaa akkasitti dhukkubsattu dhagaan ture otoo akkasitti dhukkubsataa jiranuu OMN wajjin dhaabbate kanaaf hundi keessanuu fakkeenya kana ordofaa siniin jedha dargaggeessan keenya warri biroos kanuma waamichan sinii godha OMN kan keessanii boru sinitti kennina dabareedhuma akkasin jettan qabsoon dabareedha deemti kan nuti sinitti kenninee deemna kanaaf dargaggeessi miidiyaa kan overtake gochuudhaaf qophaa keessattuu qeerroof qarreen Oromoo miidiyaa keessanii qophaa hedduu galatooma amma yeroo gabaabaa booda warra Denver Colorado waamicha boordiin OMN godhee fi sana kabajanii fundraisingii fi marii bal'aa OMN irratti kan OMN jaalatus kan jibbus kan mormus kan immoo gaafii irraa qabus dhufee waltajjii tokko irratti akka mari'atanii fi haala mijeessanii sanarratti argamuu faani jira warri yoon amman deemutti sinfaanan tura yoon deemee sababa kanaan deema irra deebi'een hedduu galatoomaa siniin jedha warri qophii kana qopheessitan warri waa kennaa jirtanis warri hordofaa jirtanis galata guddaa qabdu galatoomaa sinittan deebisa jiran galatoom kan daqiiqaa meeqa nuu kennitan jetteefi sa'atii meeqa yoo turtan kan keessanii manni mana keessanii absheen rakkoon qabu. Deebi'ee immoo uummata keenya amma kallattiidhumaan gara sagantaatti achi adeemnu neetworkiin saba Siraaj neetworkiin sirreeffadhu sillee asirratti nan affeera. Hundi keessaniyyuu gara kallattii gargaarsaatti adeemnu nu eegala tokkoffaa kaashaappii qabnaa zeelii qabnaa paayipaaliin jira akkasumas akkaawuntii illee jira. Deebi'ee immoo giftii yeroo kennitan abaaboo irraa kaasee haga maalittu OMN irratti kenna. Nurratti kennina maaliif baariyaalii manaa ol kaasaa deebi'ee immoo akka namni hedduun dhufu ta'a. Galiin immoo kanuma miidiyaa OMN isinii galee kanaaf waan gadhiiftan hunda gara giftiitiin OMN irratti gadhiiftu kan biraa immoo kaashaappii zeelii paayipaalii wanni hundu jira waan barbaadan ol galtanii gaafachuu dandeessu. Abdurrashiid waan jettu jedhuuti bakka kee nama ol galcheen affeeraa jechuudha. Abdurrashiid dubbadha. Hanga ammaatti leenji gadhiifamuu dhabuun isaa gaafii guddaa ta'ee jira. Dhuguma dubbachuuf ajandaa guddaa ta'ee jira. Leenji gad hin dhiifamne kan jedhu bifa gaafiitiin dhufee jira. Kanaaf immootu kaardii moobaayilii guuttatan maaliif namoonni biyya arabaa kun baankiitiin fayyadamuun beeytanii sababa riifiyuujii ta'eef baankii fayyadamuun tulfaata. Namoonni baankii hin fayyadamne moobaayila keessan irratti kaardii yookaan rasiida isa jedhamu kana guuttatanii rasiida yoo xiqqaate birrii 20-30 waan hin caalleen guuttattan. Yeroo guuttattan achiin jooyin yoo gootan iimeeli isin gaafatannu iimeela keessan isaa irratti kiliik gootanii paaswoordii itti nayitan jooyin gootanii jirtanii achi jooyiniin suni OMN'ifis galii ta'a baariyaalii yuutuubiitti sirriitti ol kaasaa.
daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan gara maddoolaa miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jiru an falmataa roorooti. Qophii addaa sagantaa tamsaasa kallattii tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif godhamaa jiru dhaabbachuudhaan kan isin biraan gahaa jiru gara falmataa roorootiin warroonni biyya adda addaa keessa saniin dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii gara foddaa maddoolaa miidiyaatiin sagantaa gargaarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irra dhaabbachuudhaan kan isin biraan gahaa jirudha. Ani qopheessaa sagantichaa falmataa roorooti. Gargaarsaan gammaatti godhamaa jiruun Iliyaas Boonsaa $300 boriiftaanitti torbaanota kana keessa ni erga jechuudhaan yeroo ammaa kana adda durummaadhaan $300 arjoomee jira. Halluma kanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif namoonni adda addaa giiftii adda addaa kennuudhaan yeroo ammaa kana 11,300 sadarkaan giiftii ni mul'ata. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork sagantaa tamsaasa kallattii gara foddaa maddoolaa miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jiru aan obboleessa keessan falmataa roorooti. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Oromiyaa Miidiyaa Neetwork miidiyaa walabaa fi haqa qabeessa haqa uummata Oromoo qofa osoo hin taane haqa sabaaf sablammii irra dhaabbachuudhaan waloomaa fi wayyooma saba guddaa gaanfa Afrikaadhaa addunyaa agarsiise Oromoo fi Oromiyaadhaaf falmachaa ture miidiyaa falmata haqa uummata Oromoo qofa jechuu osoo hin taane sabaaf sablammiiti jechuudhaan namoonni adda addaa dubbatanii jiranii mee kallachiidhaan odeessa argannee hanga walitti deemnu turtii gaarii isiniin jenna. Qabuu fi akka hin hubatin agarsiisa. Osoo ilaalcha miidiyaaf ilaalcha gaarii miidiyaan yeroo ammaa kana maal akka inni ta'e osoo hubatee namni reefu akka reefu isaa qefasiliin jala tursan ufiidhaanii dhaqanii ulaa OMN hanka ka'anii maal isinii haa goonu maal isin barbaachisa maal isinii haa qarqaarru jechuun ni qabanii ture. Inni ammoo hedduu garaana nyaate OMN irraa wanti hedduu garaana nyaate tokko dubbattee komii keessa jira leenci gammaa gadi dhiifamne miidiyaan kun tapha geemiitii miti miidiyaa Oromooti jabaa Oromoon qabdu keessaa miidiyaalee hangafoota keessaas tokko jechuudhaan namoonni adda addaa akkuma yaada kennaa jiran Mubaarak Musammaas leenci gadi dhiifamuu qaba kan jedhu yaada barfachaa jira. Eeyyangaa miidiyaan kun miidiyaa uummataa ta'uusaa ammoo ragaa isaa osoo kallattii hedduu maallaqa ittiin argamu osoo miidiyaa achi barbaarii taatee kallattii maallaqa ittiin argatan hedduun osoo jiru isaan garuu kallattii kana hunda cinaatti dhiisanii nuti miidiyaa sabaati maalillee haa ta'u maal saba keenya kadhanna jedhanii uummata Oromoo qeerroo fi qarree akka anaaf isiniititti uummata sooshaal miidiyaa kanatti dhufanii rakkoo keessan rakkoo ofii isinitti himatan jechuudha. Kun ammoo garaa isin nyaatuu danda'uudha qaba. Miidiyaan osoo isaan ka isa waliin hojjetan taa'ete isaan garuu dhugaa sabaa hojjanna waan jedhaniif kallattii hundaan galii ittiin argatuu danda'an dhiisanii ummatatu gadi dhaabee ummatatu eega jedhanii ummata assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qofti garaa isin nyaatu ilmaan Oromoo miidiyaa kan akka nu gammachiistan warri waa qabdan kallattii galatoma ulfaadhaa sagantaa akkasii qopheessaniitiin carraa namaa kennu keessanii ulfaadhaa tiim Kaayiroo hedduu galatoomaa ijoolleen Kaayiroodha. Teessaniifuu biyya ulfaataa keessa jiraachaati yeroo hedduu sagantaa nama gargaaru jalqabee miidiyaa Oromoolee gargaaruu geessanii jirtanii kun fakkeenyummaa guddaadha. Galatoomaa isiniin jedha hedduu isinirraa deema. Ani akka jirutti bakka jiru kanatti jechaadha hawaasa wajjinis waan hirmaadha amma immoo $100 takka maqaa OMN'tiif kenneen jira. Galatoomaa ulfaadhaa hojiin keessan nama boonsaa jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ayyee akkaawuntii keessan na ergaati rakkoo miti sliipii aslii irratti erga ganama. Sliipii aslii irratti erga biyyaa ergisiisee jechaadha. Nagee. Okay, asirraalee erguun danda'ama rakkoo miti ayyee sorry dhiifama. Qabna. Mubaarak viidiyoo banadhu nama dhuunfatu gaafa gargaarsa viidiyoo banattee gargaarsisa ana dhugaa rabbiitti isinuma saalfadhee ko'uma akka hin taane wajjin taa'aa jira malee baay'ee guyyaa meeqa torbaan arra guyyaa shamma guyyaa jaha kanaaf waan haasa'uuf waan dhiisuun beeku soo hordoftoonni kiyya hundi isaanii isinillee hin beektan waan an keessa jiru kanaaf na qusadhaa akkanumatti isin bira taa'an.
Aye, hordoftoota keenya egaa amma kallattiidhumaan gara gargaarsaatti seenneerraa warri kaashaappii barbaadan kaashaappii nu jedha warri zeelii barbaadan zeelii jedha warri immoo gara giiftiitiin hirmaanna jettan immoo kun OMN argaadhu kan jiraati wanna jiratti gadhiifamu hundi ka jiraati dhugaa waan hin jedhu qabu. Mube ani booda sittin deebi'aa amma biiziidhaa hojiirra jira bakka kiyya nama galchiiti affeeri hayyee boodan deebi'aa. Tole. Warri ol galtanii immoo dubbachuu feetanuu ol galtanii waan Muhammad Zubeeri uummata Oromootiif haa ta'u hanga har'aas ittuma fufee deemu jira. Garuu amma sadarkaan inni irra jiru akkuma ibsamaa ture sadarkaa yaaddessaadha. Kanaaf kallattii uummanni Oromoo jirutti lafa uummanni Oromoo jirutti qabeenyi kun qabeenya isaa waan ta'eef uummanni Oromoo tumsuu qaba cinaa dhaabbachuu qaba. Sababa jennuun gara kana dhufne miidiyaa keessan cinaa dhaabbadda. Miidiyaaleen idil addunyaa gurguddaan isin argitan CNN, BBC gateetti uummata irratti ta'aniiti kan jiraatan. Namni tokkochi doolaara kuma kennuudhaan miti. Akka dajaneen kaasee miseensa ta'anii miseensa membership jechuun doolaara ja'atti doolaara 2 yookaan doolaara 3 kafalta. Garuu uummata guutuu biyyattiitu kafala. Agartee haala salphaadhaan osoo hin beekini miidiyaa gurguddaa addunyaan jala sochootu kana fakkeenyaaf BBC fudhadhu. BBC'n kutaalee addunyaa kana keessaa bakkeen inni hin jiru yoo jette hin danda'amu. Bakka hunda jira. Aljazeeraan bakka hunda jira. CNN kana keessa kan addunyaa kana sochoosu Goteetti uummataa irra jiin isaa inni guddaan maddi galii isaa inni guddaan uummataa jechuudha. Non profit organization warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan akkuma dhagaa jirtan filis giiftii irratti xiyyeeffadhaa kan jedhu yaada dabarsaa jiranii Oromiyaa miidiyaa neetwoork sagalee uummata Oromooti jechaa turre ni jaallanne jechaa turtan Jawaarin ija takkaan laalle jechaa turtanii miidiyaa kana jabeeffachuun dirqama diyaaspooraati. Amma giiftii 11,000 qabannee as keessaa ba'uun nama dhuunfaa tokko kaleessa gam kennamaa jira sallaaluu danda'u qabna. Miidiyaan kun miidiyaa keessan dhugaa Oromootiif falmachaa ture dhugaa Oromootiif dhaabbachaa ture yeroo hedduu miidiyaa 60 olii wal qabaa ture ni beektaa waan taatiin warri daawwachaa jiran leenca qofaa miti ka barbaachisu waan qabdanii bira dhaabbadhaa isiniin jedha dhuguma dubbachuuf ijoollee kaayoo kana yeroo hedduu argaa jirra warri kutaa gaarii keessa jirtan biyya gaarii keessa jirtan piliis kooppilinga jaatii wal bira argaa isiniin jedha galatooma ulfaadhaa mubaarak musammaa asii hundi keessanuu bakka namaan qabadhu isin jalaa gabbu'aa jabaadhaa rabbi isin biraa jiraatu.